السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kiyya akkam nagaa keessanii. Har'a mata dureen tiyya sirni fuudhaa fi heeruma Yaman Sanaa keessatti maal fakkaatti tan jettuudha. Fuudhaa fi heerumni magaalaa Sanaa Yaman keessaa tokko aadaa fi seenaa dheeraa qaba. Gammachuu, sirba, uffannaa bareedaa fi hirmaannaa hawaasaa waliin kabajama. Kun fakkeenyaaf fuudha aadaa Yaman keessatti argamu. Garuu bakka gosaa fi maatii irratti garaagarummaa qaba. Fuudha dura yookaan qoxoo tan jennuun fuudha dura maatiin damichaa yookaan aroostichaa gara maatii intalaatti deemu. Intala teessan nuuf kennaa jedhanii gaafatu. Yoo walii galan sirni xiqqaan ni taasifama. Kennaa yookaan warqee yookaan shabkaa ni kennu. Halkan hinnaa yookaan leelatul hinnaa guyyaa takka yookaan lama dura fuudha duratti ni taasifama. Harkaa fi miilli intalaa bareedaan faaya hinnaatiin faayama. Dubartoonni walitti dhufanii sirbu, raabsuu fi tapha aadaa taphatu. Uffanni isaanii uffata aadaa Yaman kan faaya warqee qabu. Guyyaa fuudhaa yookaan alzaffaa. Aadaa Yaman keessatti dhiirrii fi dubartiin bakka adda addaatti ayyaana kabaju. Mee sirna dhiiraa haa ilaallu. Sirni dhiiraa bakka bal'inaan qophaa'e yookaan kan Arabni saalaa jedhuun keessatti sirbaa fi daansii aadaa baraa yookaan raabsaa seera lolaa fi duulee waliin ni taphatu. Sirni dubartootaa ammoo mana keessa yookaan saalaa keessatti sirba muuziqaa waliin taphatu. Intaloon yookaan aroostittiin uffata aadaa bareedaa diimaa yookaan magariisa uffatti. Warqee hedduun faayifamte. Uffata aadaa isaanii kan aroostittiidhaa yookaan uffata faayame yookaan uffata adii aadaa ammayyaa uffatti. Damichi yookaan aroostichi jambiyaa yookaan billawa aadaa mudhii isarratti ni hidhata. Futtaa yookaan uffata ho'aa fakkaatuu fi jaakeetii faaya qabu uffata. Maatiin fi hiriyoonni damichaa sirbaa fi dhangala'aa sirnaan gara mana intalaatti ni deemu. Intalaan fuudhamtuu duratti dhiyaatti. Garuu magaalaa Sanaa keessatti yeroo ammaa kan iddoo dhuunfaatti taasifama. Waliigalteen fuudha Islaamaa masgiida yookaan mana intalaatti mallatteeffama. Mahrii yookaan kennaa fuudhaa ni ka'ama. Intalaafis ni kennama. Erga mallatteessaniin booda kadhaanii fi eebbi ni taasifama. Ergasii ayyaanni guddaan ni taasifama. Ayyaanni kun guyyaa 2 yookaan 3 turuu ni danda'a. Nyaata aadaa kan akka saltaa yookaan marqaa foonii fi kuduraa, bintassaan yookaan keenyaa dammaa fi mandii yookaan bariisa fooniin mi'eeffame ni dhiyeessu. Galgala guutuu muuziqaa fi sirba taphachuudhaan turu. Intalaan fuudhamtee mana abbaa warraa seenti. Guyyaa itti aanu maatii fi firoonni gara isaanii deemu. Kennaa fi eebba kannaa subihiyyaa jedhamu ni taasisu. Hordoftoota kiyya hanga mata duree biraatii walitti deebinutti nagayatti. Like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa.